yoon du'ellee biyyumatti yanaawayya lubbuun tiyya lubbuu baatee urgeessaa hin caaltu lubbuun tiyya lubbuu Abdu Jabbaar Hussein hin caaltu nama siyaasaa guddicha Itoophiyaa Lidaatoo Ayyaalow yeroo ammaa kana gara Itoophiyaa galuuf deema tikeetii murate mootummaa Itoophiyaatiin kana dura tarree shoorarkeessummaa keessatti kan qabame Lidaatoo Ayyaalow nama siyaasaa guddicha yeroo ammaa kana jechuudha saba Amaararraa kan ta'e gara Itoophiyaa galuuf deema qoma dhawate maaltu uumamuu deema akkasumallee maal murteessee deemutti jira kan jedhu bal'inaan as keessatti ni dhageessu. Oduu keenya dabalataatiin waraanni bilisummaa Oromoo Jaal Sanyiin hoogganamu fi waraanni Jaal Marroo Dirribaatiin hoogganamu lola cimaa walirratti bananii jiran gara waraana Jaal Sanyiirraa namni 8 du'ee jira. Bal'inaan kanallee isinin dhageessisa. Dabalataan oduun ijoon guyyaa har'aa jirtu muummicha ministeera namichi lammii Naayijeeriyaa ta'e tokko gara fuulduratti paarlaamaa keessatti yaa'ii guddoo yookaan balaa guddootu uumamuu deema. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad balaa guddootu isa qaqqabuu deema yookaan yaalii addaatu irratti gaggeeffamuu deema. Kunillee qaama mootummaa keessaa irratti ka'uu deema jedhee namichi yeroo hedduu mootummoota Afrikaa bulchan hedduu irratti raaga hedduu raagaa ture. Raaga isaa keessatti Dr. Abiyyi Ahmad akka eegamu jedhee dhaamsa dabarsee jira namichi lammii Naayijeeriyaa kun. Namichi kun akka jedhanitti waa hedduu raagaa ture. Raaga isaa keessaa akka fakkeenyatti tokko yoo fudhanne dhukkuba koronaa kan yeroo darbe maatii wallaalchisee addunyaa guyyaarraa gara halkanitti jijjiire. Osoo dhukkubni sun hin dhufin dhukkubni akkanaa dhufee biyya gooluuf deema jedhee raagaa ture jedhani hayyoonnii fi akkasumallee namoonni itti dhiyeenyan isa beekani. Kanaafuu muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad akka eegamullee jabeessee dhaamsa dabarsee jira. Akkasumallee mootummaa Sumaalee kan yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaatiin Finfinneetti wal quunnamanillee dhaamsa guddaa dhaamee jedhan namichi kun. Kanallee isinin dhageessisa. Isallee akka rakkoon gurguddoon mootummaa Sumaaleerrallee ga'uuf deemtu kanallee dhaamee jira. Kanallee gurraan isin buusa. Oduu keenya xumuraatiin Baayidenii fi Naataniyahuun waraana Gazaa dhaabuu irratti mari'atanii jiran kanallee gurra isin buufna. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Guyyaa guyyaan oduulee oowwitu haala yeroo irratti Oromoof Oromiyaa keessatti waan raawwatamu kamiyyuu dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanala keenya godhatu hin dagatinaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Jalqaba irratti waa'ee nama guddaa siyaasaa Lidatuu Ayyaalowiin haa eegallu jechuudha. Akkuma beekamu Lidatuun Ayyaalow yeroo hedduu kan inni mormu jechuudha. Akkuma Jawaar Mahammad kanatti waan dubbatu nama ifaan ifatti bahee dubbatuuf akkasumallee mirga sabaaf sablammootaatiif nama falmu keessa nama tokko jechuudha. Nama siyaasaa guddicha jechuudha. Yeroo ammaa kana maaltu ta'e kan jedhume gabaabseetiin isinitti hima. Lidatuu Ayyaalow akkuma beekamu mootummaan bilisiginnaa mana hidhatti darbee ture jechuudha. Akkuma Jawaar faa hidhetti jechuudha mana hidhatti darbee ture. San boodan ni dhukkubsatee eega dhukkubsate boodan immoo gara biyya alaa deemee akka wallaanamuuf manni murtiilleen eega eeyyamee fi mootummaan ni dhoowwe jechuudha. Iyyatee mana murtiitti iyyatee eeyyame jabaan jechuudha. Mana hidhaati eega bahee gara biyya alaa deemee wallaanamaa ture jechuudha. Gara waggaa tokkootiif jechuudha eega biyya alaa bahee jechuudha. Achitti wallaanamee eega xumurateellee koola galtummaan biyya alaa jiraataa ture jechuudha. Amma immoo mootummaan booda kana jechuudha shoorarkeessa jechuun farrajee jira jechuudha. Tartiibaa yookaan tarree shoorarkeessummaa keessatti jechuudha qabatee jira jechuudha. Kanaaf maybe murteen du'alleen itti kennamuu danda'a jechuudha nama kana. Amma maal jedhee maxxansee yookaan maal jedhee murteessee oduun ho'ituun amma jirtu daawwattoota keenya kabajamoo namni siyaasaa guddichi kuni waan inni lubbuun tiyya lubbuu baatee urgeessatti ol hin jiru jedhee qabsaa'ota Oromoo kana filatee fi mee hanga tokko jechuun anilleen waan irraa naagalee fi yaada isaa kana background yaada isaa kana waan jiru hanga tokko gurran isin buusaa jechuudha. Lubbuun tiyya lubbuu baatee urgeessatti olii miti. Akkasumallee lubbuun tiyya lubbuu Abdu Jabbaar Hussein olii miti. Itoophiyaa nangala du'ullee biyyuma tiyyattiin du'a jiraadhullee biyyuma tiyya keessa jiraadha. Mootummaan kun akkana nasii galeeni na hidhuu danda'a na ajjeesuu danda'a tarkaanfii barbaade narratti fudhatuu danda'a waan barbaade narratti haa fudhatu garuu biyya tiyyarraa abadan hin bahu biyya tiyya keessatti na ajjeesu jedhe tikeetallee muratee gara biyyaa galuu deema jechuudha. Waan isin dhibu kuni fakkeenya fi oduu miti yookaan waan safara keessaa fuudhamee isinitti haasamaa jiru miti jechuudha. Waan peejii isarratti gara sooshaal miidiyaa fuula sooshaal miidiyaa isaatiin inni afaan Amaariffaatiin maxxansee kan yeroo ammaa kana miidiyaan Habashaatii fi Oromollee wal jalaa fuudhee haasaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kan afaan Oromootiin isiniif deebisee isinitti himaa jira jechuudha.
maaliif akka inni qabsaa'ota Oromoo lubbuu qabsaa'ota Oromoo kanaan uf qixxeessee lubbuu qabsaa'ota Oromoo kanaan dhaaddataa jiru nama hin dhibuu jechuudha. Kun hiikatuun nama hin dhibu kana deebi'u sinumaaf hin dhiisaa jechuudha. Hanga tokko garuu waan natti fakkaate viidiyoo gara boodarratti kan isiniif himu ta'a jechuudha. Daawwattoota kiyya dhugumatti namni kun dhiira akkanaa kana silaa Oromoo keessaa Jawaar Mohaammed yoo ta'e malee hin dhabne dhugaa rabbii dhuguman isiniin jedha sobaa miti hin dhabne hin jiru bar hundi ta afaaniin haasottuu fi warra du'a sodaatuu fi warra saba ofiitiif uf kennu sodaatu malee warra afaaniin iyyuu malee hujii hin qabne yoo ta'e malee jechuudha hin dhabne laal Oromoo keessa goota akkanaa kana laal biyyi Itoophiyaatii fi sabni Oromoo illee silaa kan barbaadu goota akkanaa kana an dhugaa goota nan jaalladha nan faarsalle saba kamiirra waa ta'u waa'een sabaa nan galchu dhimma kiyyaa miti yesii galee garuu namni goonni saba kamiyyuu keessaa gaafa ta'u dhugaa rabbii nama gammachiisa hedduu namatti tola jechuudha. Qoma dhawatee ani biyya kiyya keessatti na ajjeesus yookaan na hidhus ni danda'a garuu lubbuun kiyya nama kanaa olii miti hangalee biyya kiyya keessatti mootummaa waan fedhe haana godhu jedhe tikeetallee muradheetiin jire kunoo galuuf hin deema jedhe akka galuu deemullee argisiise waan hundaa'u murteesse biyyatti galuu deemaa jechuudha. Ergaa tokko dhumarratti waan inni dhaammate akkuma beekamu namoota hordoftoota hedduun qaba namoota na dinqisiifatanillee nan qaba akkasumallee namoota na jibbanis nan qaba. Kana keessatti immoo namoonni na jibban silaafuu namoonni argaa kiyya hin dandeenye akkanan rakkoon narra geessu fi waan takka illee narra geessu isaaniif gammachuudha. Garuu namoonni na dinqisiifatan baay'eetu jira nan beeka. Waan inni isin gaafadhu dhiifama guddaan isin gaafadha. Maaliif dhiifama guddaa wanni isin gaafadhuu fi ani lubbuuti irratti naatu murteessee du'as taanan jiruus taanan hidhamuus taanan naatu lubbuuti irratti murteessee nan gala biyyatiyya dhiifama narraa tahaa jee dhugaa rabbii goota. Dhugaan isiniin jedha dhugumatti goota leedatuun dhugumatti nama jabaadha anaa isiniin jedhe dhugaan isiniin jedha mootummaan Itoophiyaa tarii gaafa inni xiyyaararraa gadi bu'ee waan fedhe godhuu danda'a maaliif shoorarkeessummaan himatee jira galmee shoorarkeessummaa irratti inni illee barraa'ee jira jechuudha. So kanaafu fakkeenyaaf inni kun saba Amaararra illee yoo ta'e sabumti Amaaraa amma faannoo ofiin jettu warri amma fakkeenyaaf saba Amaaraatiif mormina jedhee hidhattoonni jechuun warri shiftoonni gara naannoo Amaaraa keessa socho'an faannoo ofiin jedhu kunummaanu gaafa kana dura wayyaanee fi Oromoo walolaa turte illee leellettuun ayyaaloo nama sirriitti mormaa ture inumaa faannoo maal jedhaa turte jechuudha ajjeefamuu qaba namni kun inumaa hanga abu torbatti sanyiin isaa hanga abu torbatti dhumuu qabdi waan jedhamullee irratti farrajanii turan jechuudha manni faannoo maaliif wanni inni dubbatu fakkeenyaaf qabsoo karaa nagaati yeroo hedduu gaafa wayyaanee sanillee kan inni mormaa fi ture akkuma Jawaar Mohaammed qabsoo karaa nagaa irratti kan nama lolaa ture jechuudha yookaan nama mormaa ture qabsaa ture jechuudha sababuma kanaaf akkuma Jawaar Mohammeditti kan namni tokko irratti duuluu jechuudha. Kanaafu hedduu dhugaa rabbii dinqiidha waan uumamugaa walumaan kan arginu taana jechuudha. Akka Itoophiyaa galuuf deemu garuu murteessee jira. Dabalataan daawwattoota keenya oduu ijoo keenya har'aa keessatti jechuudha namichi lammii Naayijeeriyaa ta'e tokko jechuudha kan yeroo hedduu raagaan beekamu kan yeroo hedduu waa raaguun beekamu mootummoota Afrikaa kana hedduuf kan raagaa ture waan dhufullee waan darbee fi waan dhufullee kan hedduu mootummootaaf raagaa turee fi dhukkuba biyya keessa dhufullee waan gara fuulduratti biyya mudatullee raagaa ture tokko waan jedhe anaa mitigaa kana kan jedhe jechuudha miidiyoota Habashaatii fi miidiyoonni hundinuu gurguddaan wal jalaa fuudhee hafarsuutti jira jechuudha. Gara fuulduratti Piraayim Ministeerri Dr. Abiy Ahmed gara fuulduratti rakkoo guddootu isa mudatuuf ta'inumaa akka jedhamti jechuudha akka waan lubbuun isaa darbitutti dubbatanii jechuudha garuu raaga sanaan ittiin amanu maaliif waan hunda kan harkaa qabu rabbi raagni akka amantiitti illee waan haraamaati jechuudha. So muummicha ministeeraatti wal qabsiisee paarlaamaa keessatti yaa'ii guddootu gara fuulduratti uumamuuf deema akkasumallee waraanuma isaa yookaan qaamuma isa eegu keessaa rakkoon guddoon isarra ga'uuf deemti. Kanaafuu muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed eegamuu qaba jabeeffamee eegamuu qaba waan jedhamu ergaa dabarsee jechuudha. Kun gaara ajiidha. Rabbi ittiin godhin jenna gaanu waan fedhellee ta'u maaliif dhiiga kenna obboleessa kenna akkasumallee mootummaa Oromooti waan fedhellee badiillee qabaatu akka fedhellee ta'u du'aan eenyuyyuu waliin jaallatu biyya namni waliin jaallatu biyyeen galata hin qabdu jechuudha. Hamaa kiyya hamataa kiyya jedhe hamaan ufillee yoo jiraate gaariidha guyyaa tokko dawaa namaaf qaba waan ta'eef jechuudha. So akkas jechuun raage jechuudha raaga kana gaa yeroo fakkeenyaaf namichi kun raaga keessaa tokko akka fakkeenyatti kan kaasanii haasaa jiran gaafa koronaan dhufu
koronaan kun osoo hin dhufiniin duratti dhukkubni akkana dhufee biyya guutuu afaan qabachiisuu deema gooluu deema saba hundumarratti wanni kun waan mul'atu biyya hunda keessatti kan mul'atu namni obboleeyyanii fi obboleettilleen akka wal dheessu yookaan akka namni wal hin dubbisne osoo koronaan hin dhufin dura raagee jedhan jechuudha akka miidiyaan aljaziiraan dubbataa jirutti jechuudha miidiyaan biyya saniitti fi miidiyaa hedduutu dubbataa jira jechuudha yoo miidiyaa hordofaa jirtan jechuudha akkasitti raagaa ture dhukkubni sun akkasumatti dhufee koronaan biyya goolaa ture waan jedhamu kana wal qabsiisanii haasanii dabalataan mootummaa Sumaaleellee jechuudha kan dhiyoo tana guyyaa 2-3 dura gara magaalaa Finfinneetti muummicha ministeerattiin achitti wal qunnamanii ture yookaan walitti dhufanii waan mari'atan walii mari'atanii addaan deeman sanii wal qabsiisee jechuudha maal jedhe mootummaa Sumaaleellee gara fuulduratti rakkoo gurguddootu isa qunnamuuf deemaa yeroo jedhamu jechuudha dubbatee ture jedhanii kanallee ganu waan ta'u hin beeknu gara fuulduratti walumaan ilaala daawwattoota keenya kabajamoo dabalataan ijoon keenya kanarraa akkam kan nama aarsuu fi kan hedduu tokko dhugaa rabbii namatti dhagamu waraanni jaalsanyiin hogganu kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu kan dhiyeenya gara mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatti walitti araaramanii gara mootummaatti dabalamanii leenjii haaromsaa kan jedhu leenjii waraana haaromsaa kan jedhu yeroo ammaa kana irra deebinan malee leenjii haaromsaa akka fudhataa jiranii ifoomee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee immoo waraanni jaalsanyii waboo fi akkasumallee waraanni bilisummaa Oromoo kan jaalmarroo dirribaatiin hoogganamu yeroo ammaa kana lola hedduu guyyaa lama lola ajaa'ibaa walirratti bananii gara waraana jaalsanyiiti nama 8 akka du'e himamaa jira jechuudha gara waraana jaalsanyiiti jechuudha waboon ijoolleen bosonatti haftee harkaan qabdee meeshaalee akka irraa guuraa jirtu dhagahamaa jira jechuudha akkasumallee inumaa'u warreen duraan sila harka kennatanii galaniyyuu kan waraanuma bilisummaa Oromoo bosonatti hafakkana qaqqabuuf yookaan isaan kana fixuuf itti bobbaafaman gariin kama isaanitti dabalamee jira kan immoo meeshaa baadhateetuma gara waboo gadi dhufee achumaan daaraa botoroo ta'eetu heddummaataa jechuudha akka oduun achi baate mul'isaa jirtutti jechuudha nageenyi sila mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa walitti araaramanii jiranii nageenyi ni bu'ama jedhamee yaadamaa ture jechuudha akkuma yeroo adda addaatti irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Garuu giddugalatti yeroo ammaa kana inumaa bakkumti lolli itti jabaateeyyuu bakkumti ammaan tana nageenyi itti dukkanaayyuu giddugalaa jechuudha daawwattoota keenya waan hedduu nama dhibu jechuudha. Inumaa kan durirraa daran amma duraan diinatu Oromoodha yaa jedhanii akkasumallee Oromolleen diina ofirraa eegaa amma immoo Oromomaa fi Oromootu deebi'ee waldhaa jechuudha. Waraanuma Oromootu waraanuma Oromoodha jechuudha. Qabsaa'uma Oromootu qabsaa'aa Oromoodha jechuudha. Kuni Oromolleef caphinnaa Oromolleef dhugaa rabbii hedduu waan nama saalfachiisu hundumaafuu gootota keenya qabsaa'ota keenya rabbi walii haa galchuma jennaa waan biraa waan jennu hin qabnu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo akkasumallee gaa waraanni yookaan lolli yeroo dheeraaf Filisxeen keessatti geggeeffamaa ture jechuudha daawwattoota keenya lolli sun amma akka dhaabbatuuf irratti akka mari'atamaa jiru jechuudha har'a immoo dubbatamee jira jechuudha waraanni Gazaa guutummaan guututtu akka dhaabbatuuf jechuudha Baayidenii fi Naataniyahuun mariirra jiranii jechuudha mariin kun maal akka ta'e immoo hin ifoomne jechuudha mariirra jiran immoo akka ijootti kan qabatan waraanni Gazaa akka dhaabbatuuf waliin mari'ataa jiranii jechuudha amma booda waraanni nugaa jedhanii waraana dhaabanii gara nagaatti akka deebi'u deemanii ifoomee jira jechuudha daawwattoota keenya oduun ijoon har'a isiniif qabannee dhufne kana fakkaata daawwattoota Oromoon kabajamoo akka isinitti tolu abdii qabna maarree isinleen guyyaa guyyaan oduu oo'ituu haala yeroo irratti Oromoof Oromiyaa keessatti raawwatamu kamiyyuu dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromoon godhatu hin dagatina namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama namoonni subscribe gootan video like share waliif godhuu hin dagatina yaada keessa comment jalatti naaf barreessaa sagantaan keenya yookaan qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a sagantaa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.